Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media qophii addaa keenya har'aatiin gahee USA'n waraana Afgaanistaan keessatti gootee kan wajjin laallutaa qophicha qopheessuun kan isin wajjin turan ibsaa gadaatii hamma dhumaatitti na wajjin turan affeerraa kooti. Duula waraana Afgaanistaanitti taasisaa turaniin guyyaa dhumaa dursuun humnoonni USA buufata waraana Kaabul keessa jiru gadhiisanii bahaniiru. Pirezidaanti Baayiden loltoota USA hanga fulbaana 11tti Afgaanistaanii baasuu akka barbaadan himaa turan illee erga waraanni kun eegalee as USA'n baasii hangamii Afgaanistaan keessatti akka baastee ilaaluu dandeenya. Akka gabaasaa Associated Pressitti erga waraanni ba'ee booda loltoonni USA 650 ta'an dippiloomaatotaaf eegumsa kennuuf Afgaanistaan keessatti hafu jedhamee eegama. Haleellaa 9 keessaa 11 waliin kanneen hidhata qaban kan akka Usmaan bin Laadinii fi miseensota Al-Qaayidaa dhukaasaa jira jechuun Taalibaan irratti tarkaanfii fudhachuuf USA'n onkololeessa bara 2001 keessa ture garasitti waraana kan ergite. Hidhattoota Taalibaan loluuf mootummaan doolaara biliyoona baasu yeroo eegaletti lakkoofsi loltoota USA guddachuu eegale. Bara 2011 booda garuu lakkoofsi kun hir'isaa deeme. Waggaa darbe loltoonni USA Afgaanistaan turan 4,000 turan amajjii bara kanaatti gara 2,500tti hir'atanii jiru. Ragaan mootummaa yeroo hundaa humnoota addaa fi kanneen yeroof deeman of keessatti qabachuu dhiisuu mala. Akkasumas dhaabbileen nageenyaa dhuunfaa hedduun Afgaanistaan keessatti USA'f hojjetaa jiru. Kunis akka qorannoo koongirensii USA'tti bara 2020 irraa eegalee lammiilee USA 7,800 ta'an of keessatti qabata. Akka gabaasa miidiyaalee USA'tti kontiraaktaroonni dhuunfaa hedduun akkuma mootummaatti yeroo waraanni gadhiisuu isaanis ni ba'u jedhamee yaadama. Akka waraanni USA xiyyeeffannoo isaa duula haleellaa raawwachuurraa gara humnoota Afgaanistaan leenjisuutti geeddareen baasiin maallaqaa hir'atee jira. Bara 2010 fi 2012 gidduutti yeroo fi yemmuu loltoonni USA 100,000 ol ta'an Afgaanistaan keessa turanitti baasii waraana waggaatti gara doolaara biliyoona 100 akka ture gabaasni mootummaa USA ni ibsa. Bara 2018tti waggaatti baasiin doolaara biliyoona 45 akka ture waggaa darbe qondaalli olaanaan Peentaagoon koongirensii USA'f gabaaseera. Akka gabaasa ministeera ittisa USA'tti baasiin waliigalaa waraana Afgaanistaan keessatti onkololeessa bara 2001 kaasee hanga fulbaana bara 2019tti doolaara biliyoona 778 ga'ee ture. Dabalataanis mootummaan USA dhaabbata USAID fi dhaabbilee mootummaa biroo waliin hojii deebisanii ijaaruu irratti doolaara biliyoona 44 baaseera. Akka gabaasa mootummaatti utuu baasii Paakistaan bakka hojii Afgaan waliin wal qabateef USA akka wiirtuutti fayyadamtu keessatti ba'ee utuu hin dabalatiin bara 2001 fi hanga bara 2009 gidduutti doolaara biliyoona 822 ta'u. Qorannoon biroo yuunivarsiitii bara 2019 baasii waraana Afgaanistaanii fi Paakistaan irratti taasise akka himutti USA'n naannoo doolaara biliyoona 978 baasteetti. Tilmaamni kun maallaqa bara 2020f karoorfame ture of keessatti qabata. Akka qorannoon kun jedhutti baasii guutummaa isaa sirriitti tilmaamuun ni cima. Sababni isaas dhaabbileen mootummaa adda addaa akkaataan isaan ittiin baasii galmeessan garaagaraa waan ta'eef akkasumas yeroodhaa yerootti waan geeddaramuuf. Maallaqni kun eessa deeme kan jedhu gaafii ta'a. Maallaqni Afgaanistaan keessatti ba'e harki caalan isaa duula finciltoota loluu fi baasii wantoota loltoota USA'f barbaachisan kan akka nyaataa, uffataa, eegumsa fayyaa, kafaltii addaa fi bu'aa irratti ba'edha. Loltoonni USA buufata xiyyaaraa waraanaa keessaa ba'uu isaaniin dura ajajaan giddugaleessaa USA meeshaalee 16,000 ta'an barbadeessuu isaa himee jira. Erga bara 2002 as USA'n hojii deebisanii ijaaruu irratti doolaara biliyoona 143.27 Afgaanistaan keessatti baasuu ishee gabaasni mootummaa ni agarsiisa. Walakkaa ol doolaara biliyoona 88.2 jechuudha waraana biyyaalessaa Afgaanii fi poolisii dabalatee humnoota nageenyaa Afgaan ijaaruu irratti ba'e.
doolaarri biiliyoona 36 ta'ammoo bulchiinsaa fi guddina irratti ba'e. Gatiin xiqqaan ammoo hojii farra qorichaa sammuu hadoochuu fi gargaarsa namoomaa irratti ba'e. Maallaqa kana keessa hangi tokko hannaa fi aangoo qisaasessuun badeera. Onkoloolessa bara 2020tti gabaasa koongirensii USA'tiif dhiyaatanii gartuun hojii deebisanii ijaaruu Afgaanistaan keessatti taasifamu to'atu doolaarri biiliyoona 19 ta'uu caamsaa bara 2009 fi muddee 31 bara 2019 gidduutti yakka akkanaan badeera jedha. Lubbuun namoota aarsaa ta'e moo hin taane kan jedhu gaaf laallu bara 2001tti gartuu Taalibaan irratti waraanni erga eegalee asii loltoonni USA 2300 ol du'anii loltoonni 20,660 ta'an ammoo madaa'aniiru. Lakkoofsi miidhaa USA irraa ga'e humnootaa fi lammiilee nagaa Afgaan waliin yoo ol bira madaalamu xiqqaadha. Bara 2019tti pirezidaanti Ashraf Gaanii akka jedhanitti waggoota 5 dursee inni aangootti ba'uu isaa dura irraa eegalee miseensonni humna nageenyaa Afgaan 45,000 ta'an ajjeefamaniiru. Qorannoo yuunivarsiitii Brown erga waraanni onkoloolessa bara 2001tti eegalee asii loltoonni fi poolisoonni Afgaan 64,100 ol ta'an du'uu isaanii tilmaameera. Akka dhaabbata United Nationitti duulli gargaarsa Afgaanistaan Unaamaa jedhutti bara 2009tti gabaasa baaseen erga waraanni eegalee lammiilee nagaa Afgaan 111 ol ta'an du'aniiru yookiin madaa'aniiru jedha. Taalibaan kana dura Afgaanistaan bulchaa kan turte bara 2001 haleellaa Alqaayidaan Ameerikaa irratti raawwate hordofuun waraana Ameerikaatiin gargaaramuun aangorraa ari'ame. Haa ta'u malee garichi walumaa jalaa cimina argachuun deebisee daangawa qabachuu eegale. Ameerikaan lola waggoota 20 booda fulbaana 11tti guutummaatti Afgaanistaan keessaa bahuuf wayita qophaa'aa jirtutti wantoonni hunduu murtaa'ee Ameerikaan akka baatu taasifame. Taalibaan buufataalee loltoota Afgaan magaalotaa fi araawwaddaawwan adda addaa weeraruu itti fuftee jirti. Akkasumas magaalota gurguddoo marsuu ammas deebisanii mootummaa biyyattii fonqolchuuf doorsisaa jirti. Garichis bara 2018tti kallattiidhaan USA waliin mari'achuu kan eegale yoo ta'u gurraandhala 20 bara 2020 keessa gareewwan lamaanuu Doohaa keessatti marii nagaa eegalan. Kana hordofees waggoota 20 booda Ameerikaan loltoota ishee fi naatoo guutuutti akka baastu walii galan. Taalibaan ammoo garee amantii finxaaleessaa kamiifuu dahoo akka hin taane irratti walii galuun xumuran. Kana malees Alqaayidaa yookiin milishoonni gara biraa naannoo to'atanii jiru keessaa akka hin sochoone akka hin eeyyamamnes walii galanii jiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti Taalibaan humnoota nageenya Afgaanistaanii fi namoota nagaa irratti xiyyeeffachuutti fufte. Ammoo wayita USA'n baate kanatti gareen kun ariitiin guutuu biyyattii keessatti babal'ataa jira. Taalibaanonni yookiin afaan Paakistaanotaatiin baartonni jalqabaa 1990tti wayita loltoonni Sooviyeet Afgaanistaanii bahan hordofee ture kan kaaba Paakistaan keessatti ka'an. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media qophiin addaa har'aaf isiniif qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatitti turedha. Hanga sagantaa birootiin yeroo itti aanutti walitti deebinutti sagantaa Oromiyaa Global Media fan wajjin turtii gaarii.